maal keessa jirti? Maaltu as deemaa jira? Waan as deemaa jiraaf qophiin Oromoo maal fakkaatti? Qophiin hayyoota Oromoo maal fakkaatti? Qophiin dargaggoota Oromoo maal fakkaatti? Qophiin shamarran Oromoo maal fakkaatti? Hawaasa Oromoo walii galatti any uniform dhalaa dhiira horman jenne hundinuu qophiin teenya maal fakkaatti? Hajuurraay siniin haasawa lolli kun Oromoo faayidaa qabamoo balaa baadhatee dhufamoo faayidaa baadhatee dhufa hajuurraayis akka gaariitti haasawa lolli banamuuf deemaa jechuudha. Lolli yoo qaallichi huddeellaan kun lolan bannellee jarri lola banuuf deemanii jechuudha. Sigalee qaallichi sodaataadhaa albaatiidha. Yoo Arab Emireet hudduu qabdeetti darbite malee nama gartee akkanuma biiruma keessa deemee fidhaaduu fedhu malee dhiira loltee gartee akka dhiiratti illee loltee aara si baaftuu miti jechuudha. Lola lubburraa sodaata. Albaatiin kun mi'a haala lumma yoo dhiira ta'e. Yoo Arab Emireetiin gartee warningiitti kennitee tarraadhumaatti kennitee lolchiifte malee inni nama loluu miti. Garuu darsa walirra guurachaa jiranii. Inninis daangaa waraana ol sossoosaa jira. Wayyaaneenis already ibsa baaftee jirti. Laal ijji gamnaa dura boochii jette Oromoon. Wayyaaneen already kan isaan irratti kaasu lolarra kaasu hin deemne waan godhuu deemtu waan beeytuuf daftee ibsa kana baaftee jechuudha. Walirra kaayyachuudhaaf diplomaasiidhaaf walirra kaayyachuudhaaf ibsa kana baaftee jechuudha sirritti wayyaaneen baaftee jirti jechuudha. So eega ibsa kana baafte isiinis already paartii gartee lola kanaa taatee jirti jechuudha. Maaliif addunyaadhaan amma wanni isiin jettu isaantu na dha'ee kunoo isaantu na qophaa'aa ture ani ibsa akkana juun baafne maarri bakka kireedita tahaafii jechuudha. Sigalee kaleessa ibsa ajaa'ibaa baafte mootummaan federaalaa narra banuufi jettee baafte. So warri ka'abaa walii galee Oromoonoo maal keessa jirti kajuu tiin isinii dhufaa jechuudha. Osooni sanittiin seenin dura maali lolli kun akkamii ka'uu danda'e? Wayyaaniin dheengadda akkasii cabxe sun, wayyaaniin dheengadda qabeenyi harkaa zarafame sun, wayyaaniin nama miliyoonaan dhabde sun, wayyaaniin qabeenyi harkaa butute sun akkamitti qabsattee arra mataa ol qabattee hanganatti bayfattee lola kanatti hirmaachuudhaaf duru if qopheessaa jirti jettanii if gaafachuun keessan waan ilaaluu miti. Wallaalaa biyyirraa jechuudha. Namicha kana nuti hudduu fi afaan isaa ol garagaggalchinee laallee nama gatii hin qabne ta'uu garraan reefa nama fi sagal garagaggalchan jedhanii sagal garagaggalchinee bakka nama gatii hin qabne ta'uu murteessinee biraa baanee jechuudha. Sigalee amma warri amma isa jala yaa'u bakka gaaguruma waa takka keessa hin jirre eega udaanii sigalee wanni inni baadhatee deemu sammuu zoon hin taane sammuu furrii garaa udaanii qofa malee waa takka sammuu waa hoogganu sammuu waa jijjiiru sammuun jijjiirama yaadu akka isa keessa hin jirre barreeti gaaguru udaanii biraa yaanii jechuudha. Amma uummanni dhaqee gaaguruma udaanii tanaa wajji laaqqata. Sigalee al-udaanu mila huddu arraarra isiniin hin jenne sigalee bakka nyaatee udaanu daset kuwaa yaaduun qabu biraa yaanii jechuudha nuti. Warri amma dhaqe ganaa ajaan dachi balleessee asitti itti dhufa. Wallaala saati akkami wallaala saati jiina gaafadhu. Gaafa waliigaltee South Africa Ameerikaan dhiibbaa gootee Awurooppaan dhiibbaa gootee gamtaan Afrikaa dhiibbaa godhee ummanni Oromoo ummanni sabaa sablammii dhiibbaa godhee akka inni araara san buusu godhu deemeeti araara san osoon shaabiyaan hin mari'atin amaaraan hin mari'atin nulleen hin mari'atin dhaqee kophaa isaa mallatteessee jechuudha. Qabadhu pooyintii mallatteessee jechuudha. Akka amaarritti aaru ni beeka akka shaabiyaan itti aartu ni beeyte maal godhe inni bar hoolaadhaa hoggii isin hin jennu bar garreeti bar gaaguroo udaanii jenneen isigalee. Gaaguroo udaanii waa takka ganyaate udaanuma yaasuu malee bu'aan qabu wanni isin hin jenneef garreeti buleeyyan kiyya na amana sigalee na amana garreeti jechuu jirra sigala garreeti waan kana xiinxallee harku jira. So inni maal yaade duraan bar shorti memorii namicha kana laalame shorti memorii Oromoon ja shorti memorii ka isaa jira sigale inni maal godhe wayyaanee amma wajjin mallatteessee sana qabateeti
jaallan isaa kan dheengadda wayyaanee wajji dha'uu ture kan waliin balaaleffatamuu ture kan addunyaa waliin ibsarra baasuu turte kan jeneraalonni shaabiyaa afaan sababa isaa wajji lola seenaniin gartee no fly zone visa revoke dura gootee Ameerikaan hundi akka biyya teenyan dhufne jettee Awurooppaan hundi akka biyya teenyan dhufne jettee visa sababa isatti revoke dura godhanii sigale warra tattaa'u kana asuma dhiiseetiin warra mahaaree wajji araarame kana wajji mela shayxaana daabloos oggiidhan juun namicha kana fooyyeseetanis an arkeetiin daabloos jechuun jira sigale daabloos kun gartee warra wajji lole warra wajji du'e warra wajji gudeedame warra wajji rakkate warra wajji balaaleeffatame kana asuma gateetuma warra South Africaatti haaree wajji mallatteesse kana wajjiin lola jara kana rabbanuudhaaf mela labbuleeyyan iccitii ajaa'ibaatiin isinii mujjira dhageeffadha lola gartee jara kana rabbanuudhaaf karoorfatee hoggii addunyaan guyyaa 40 qofa kenniteef wayyaaneedhaaf waraqaa miti lilmee harkaa qabdan fiddanii lafa kaa'uu qabdan jettee sigale addunyaan guyyaa 40 qofa kenniteef in ta'u ji'a sutaale maalibo ay yoo namichi maraata moo maal ta'e addunyaan hundirifatte maaliif hin taane dhiisaa anaatu suutarraa inni maaliif karoorfate meeshaa gurguddaa wayyaaneen akkasuma qabattee haateessu meeshaa gurguddaa wayyaaneen qabattee haateessu wayyaanee tana gargaarsiseetiin amaaraa wajji wal loltee waan jirtuuf tigree wajji wal loltee jirtuuf deemaa wal qaayiddeeffadhaa jee hoggii amaaraa fi tigree wal dhawan ana hangana keessa hogganoota akka hogganoota Oromoo fixe kanatti hogganoota isaanii kanan dhageenye mataa keessa dhadhee isaan keessa seene warra na dhaga'u gaaguru akka Geetaachoo Raddaa kanaaf dura buuse eeltira qaceela jee karoorfatee wanni inni meeshaa dhiisaa inni hinaa jeef meeshaa sanuutti hin fayyadama jee yaadee jechuudha ummanni bara akkuma isa gaaguras ibsee bar namichi kun ummata kana bar ummata sabboonummaadhaan waadamee qaqamee jaalala Tigraay machaa'ee sigale namni Tigraay ajjeesuu dhiisi ummata Tigraay ajjeesuu dhiisi yoo jecha tokko Tigreen jeewu sigale gaafa aangoo qaban san amma meeqa nama hidhuu turanii jechuudha akka isaa gartee khara deema saban qabne amantiin qabne naman qabne namummaan qabne sigale akka waan gartee Oromoo tan akkuma fedhe godhu maaliif Oromoo inni irraan dhalanne dantaan qabuuf sabboonummaan qabu sodaa rabbiin qabu sigale kabajaa nama guddaan qabu Oromoo tan akkuma fedhetti irra deema sigale waamuma ifi fedhe godha Tigreenis akkasumatti gartee ummata isaanii kadhume kagudeedame kacaccabe kana hunda irraanfatteetuma isaa wajjin gana harkatumaadha isa jala qaceeltise meelaala gogummaa namicha kana buleeyyin wanni sababni inni meeshaa addunyaadhaan irraanii khina Tigreenaa qabattee teessuu jee sababni inni itti dhiise kana jechuudha jarri garuu aboo walgahii waliigaltee South Africa mallatteessine keessa nageenyi haa bu'u nageenyi si qofa wajjin osoo hin taane Amaaraa wajji haa bu'u Eertiraa wajji haa bu'u Ollaa wajji haa bu'u Suudaanii wajji haa bu'u nama hundaa wajji nageenyi haa bu'u jenneeti mallatteessine nuti seera Itoophiyaa hordofneeti dhageeffadhu Tigree waan deebifteef seera Itoophiyaa hordofneeti walqaayit taatu deeffanna malee lolaan ganaa nuti ifiifuu ummata Tigraay amma hafuura fudhatu jirani amma madoo wallaanu jirani amma khadu itti himnee wajjiboo jira sigale inni rankaa yennaqa inni ijoollee miskiinaa tan gaara yaasee duute tanaas ummatatti himne sigale khacaphe wallaanne khacaphe alatti ariyanii kunumma ala taa'ee sadaqaa kadhachuu jira ummanni Tigraay garuu khacaphe fuudhee wallaanii hanga dandeetti khadu edaqee waraqaa wajjin maatii dhiifama gaafatee sigale taaziyaa labsee sharaa guddaa sigale dhiifama akkana jee ummata isaaniitii wajji gadda qooddachuu jirra ifiifuu nuti ammuma kaanee ammaas ummata kana lolatti hin deebifnu sigale lakkii nuti seera hordofneetuma akka seerri Itoophiyaa juun walqaayitti enya deeffannaan amma jee sigale amma baarag
amma ija babaase ija guddoo kaarree san hoggii namaa dhiiga namaa dhuguu deemu babaasu san hoggii kennina quufee ija gurguddoo inni babaasu gartanii amma ija tana babaase amma hoggii inni qawween guuraju Tigraay very smart sigale duru inni Tigraay jaarrajee laal Tigraay tana madaffachuudhaaf Tigraay jaarrajee wadalloota akka Daanish kana hunda miliyoona dhibbatti kennee ol ergee wadalakka Shimallis kana wadalakka Mustafee kana sigale wadalloota agartee yoo fedhe arrabsu yoo fedhe tumu tana hunda maallaqa harka guure hingarree isin gaafa pirezidaantonni naannootii fi kaantibaaleen Tigraay yaa'u turan ibin Taayyee Dandaleen dhaqee ture sigale Jaaltaayyee illee dhaqee ture gaafa namni ka akkam gattiqaate miliyoona 200 qabatee dhaqe yoo xiqqishoo dhayite bar Tigreen kanarrumaa fudhatte hayyee fidaa jettee dumarraa fudhatte Tigraayin ijaartanii rakkoon hin jirtu jara akkasii cakkaanyiidha bulee jinti hayyee fidaa no problem fidaa kana Ameerikaan fuuteeti miliyoona 60 doolaara miliyoona 60 akkaawuntii federaalatti ozoon inni qatti taateenyaan nuuna qajaaniin fuuteetti naite gamtaan Awurooppaa akkasi Norway akkasi gamtaa maarree miitirkishoo NGO'n adda addaa ta kiristaanaati ta maaliiti tunundi fuuteeti Tigraay ijaarrayanii nyaqitti godhaniif Tigraay duraanuu wanni dhabdee gaazaa fi diinagdeetu harkaa xiqqaati malee humna namaatii fi maallaqaaf humna namaatii fi meeshaa duraan harkaa qabdi cal jetteetuma teessee wallaannattee nama inni keessa jaarate kan hunda tokko tokkoon kakka Geetaachoo Raddaa kana mataa qabdee firraa ariitee meeshaa as kennaa hoggii meeshaa kenninee jira hoggii inni ceehee yoo inni waraqaa barreessee maal jee gamtaa Afrikaa hundatti diree maal juu eegalu fuuteetuma kilaa caccabaa tokkotti kennite nama 40 irraa hiitee kunoo galchitee si meeshaan kunis sigale itti dhiisanii ta'an amma waan godhu wallaale amma maraati amma ija babaase amma Geetaachoon hundi jarri najjeesuu deema sababa keetiin najjeesuu deema jee ce'ee Finfinneetti itti dhaqe sigale Finfinneetti itti dhaqe amma waan godhu wallaaleeti isaan waliin dha'uu barbaade isaanuma kanaa huniin dhawa jee itti lafaa ka'ee ammaas sigale jarri smartii way kurbaa jalaa dhawaniituma ayi nuti lolan barbaannu maaliif waan nekisti waan dorrobaa jiru quba qabanii jechuudha nuti mal lolan barbaannu wani nuti barbaannu nagaya ummata keenya hafuura fudhachiifne itti gaafatamummaan jiraachuu qabdi ha ummata keenya gudeeti ajjeesisis abbaan cidhaa isa waan ta'eef ni beekanii nuti lolan barbaannu majjanii jalaa didanii amma waan ta'u wallaaleeti wallaalummaan isaa gartee waan godhuu fi waan dhiisu wallaalee waan qabatu dhiisu wallaaleeti dachii Tigreen gaafa Aljersii waliigaltee Aljersii wanta murtooyte Shaabiyaa murtooyte ta waliigaltee san keessa hin jirre hunda Asab hunda sigale fuudhee waraqaatti barreessu seene ni lola gowa albaati garaan isaa udaani wallahi billahi naaman garaan isaa udaani amma duraas Isaayyaas si duubaan jira jeeni ozoon akka joolletti inni boohu lola kanatti oofee yoo Arab Emirates itti oofte beekan saniin ala kun udaani waa takka beeruma keessa deemee hojeef dhaadu waan hin godhin godhee billiqiitan miskiina kanarra milishaa jaaree Oromoo tana ficcisiisu wanni inni dandeetitti qabu hayyoota Oromoo kana walitti diree gartee khaanin maallaqa kenne khaan dubra jala qaceelchee hayyoota Oromoo kana waliin fixu wanni inni godhuu danda'u gartee tana malee wallaahi lola takka wanni inni danda'u jiru sigale yoo itti darban beeka yoo itti darban sigale reefu isinii barreesseetiin jira kitaabul jismirra gaafa waraanni isaa karaa Asmaraa qaceele waboon karam 4 kiiloo qaceelu qabdi jechuudha xumura namicha kanaati lolli kun lolli khaanaan Asmaraa akka barbaadetti haa caccabsuu xayyaaraan yoo Abiyyi lolli kun isaa xumuran ta'in qabiinaa taa'e Oromoon garuu
خنا خيس قرتي المخيان قرجرا مريخيان قرجرا متركشوان قرجرا جتتي الراس زوني سمتا ممرتو خبيرو رفيسيك أبنان ومورموتي سيقال خنا بودا هيوني قرتي وان كان إيبين ملكيسيسين خنا بودا وراني وان كان إيبين ملكيسيسين وننو تيغانا إسان كل فينجرتو يرون أمتا سانيتي وجي ديسكيشن قرن ويرون أمتا وجي قطعني مريتا يرون وان قرأمو جيرو هند أمتا فيتي في بسا أمتا تسقبيسا أمتا تأبدي هورا يرون إساني أما جيجو أكم مجاور هججو جيروخان أكم مجاور بهي هججو جيروخان حيوني كينيا غرغر جيجون انتو سيغلي al jechuun hin ta'u aliif jedhaniituma ittis fuulduratti ittis qaceeluudha malee gamaa gamana jechuun hin jiru jechuudha. Bineensa kanarra ka Oromoo nyaate hin jiru. Oromoo waan waggaa 8 garte kana waggaa 80 garteen beektu. Dhumaatii ka arraa dhumte, buqqaatii ka arraa buqqaate, salphina ka arraa salphatte. Sigale waan namichi kun Oromoo irratti dalagee bineensa irratti addunyaan hin dalagne jechuudha. Sigale ilmootu abbaa duratti gudeedame jaartiin jaarsa dura gudeedame reefaa harreerra fe'ame abbaa gadaa rashaname hayyootaatu gartee bakka rafuu mana hoteelaatii fuudhamee mataa keessa tumame artistii ijoo qaroodha jedhee Oromoon yaadu akka Afrikaa yaadamu santu sigale akka ijoolleetii xiqqootti mataa keessa tumanii sigale makiinaa keessa darbanii biraa deeman salphina Oromoo kana caalee jira. hayyoota bebbeekamoo kataayee dandayaatu ilmaan isaa ala facaafamanii fuudhanii hidhaggaljan nama akka jaawormaan akka jijjiirama kanaaf lafee duydaa sigale lafee duydaatu fuudhamee gartee kitaaba ifii masammuusaa keessaa barreeffate gurgurachuu dadhabee Keeniyaa jiraachuu dadhabee ari'amee Awurooppaa galee jechuudha. Nama kanaa jechuudha. Lammaa Magarsaa ka du'aatu danu baasa je ka gartee namichi kun kararraa deemu bakka irraa dhufe namni beeku hin jiru yaa lammaa qabsoo Oromoo tana dirqitti asiin geenye nun kasaarin anarratti na amanaa je namichi kun eeysa akka fide hin beeknu eeysa akka maal godhe hin beeku Oromoon guutuun lammaa amananiiti itti dhiisanii jechuudha. Nama akkasitti gartee itti gaafatamummaa fudhatee fi Oromoo guutuu irratti anaatu itti gaafatama waa'ee isaa jee Oromoon akka isa jala qaceeltu godhe salphisee Awurooppaa keessa ofu jira jechuudha. Sigale salphisee Awurooppaa keessa ofu jira. Nama kanaati. Anfaarsee bulaa jadiida haaraa kanaa fi waadhaam. Namichi kun gaagura wanni deemaa kun udaani malee sammuun isaa tarra jirtu furri malee sammuu waa yaadduu miti. Dhiira jechuun dhiira galata beektu. Dhiira nama gaafa guyyaa rakkoo isaa wajji dhaabbate beektu. Yaa Oromooti ya dammaqi. Guyyaa rakkoo si haammatan. Gaafa rakkoo san keessaa baan garuu si ari'atan. Gaafa rakkoo si duulchifatan. Gaafa rakkoo san siin darban si duulanii jechuudha. Yaadadhu gaafa lola Tigraay akkatti piippiin Oromoo kabaju. Khotterraa hanga lukkurraa hanga lubbuu jette. Oromoon gartee haati Oromoo baatee raayyaa ittisaati sinqii gootee sigale ilmaanii fi gartee intala qabanii fidanii hoololchiifadhu jedhanii sangaa fi lukkuu fi re'ee fi waa hunda fidanii raayyaa ittisaati qalanii dhadhaa fi damma hundachitti itti erganii sigale hoggii lola Tigraay san wayyaane Shaabiyaa fi Dirooyinii wajji cabsee gaddeebu Oromoo amas 8 akkam godhu jira namichi kun. Yaa saba koo dammaqi wanni namni si tuffatuuf wanni namni gartee shorti mimmoorii siin juuf sigale wanni sin geenye hundi gara laafummaatee tana fayyadameeti jechuudha. Yaa ummata keenya dammaqa. Arraas gartee karumaan si darban malee waa takka wanni isaan booda gaafa lola san xumuratee inni nuun deebu sigale kadhufulleen sin dhiisuu beekan wajjin nu lolte jaa innillee yoo chumaan xayyaara Arabii Imireet kennitee fudhatee kute kadhufullee sin dhiifne kakuchiisallee kanaafi tokkummaan keessi barbaachisa sigale
warri ma dhuftan subscribe nu godha, like nu godha, video haga dhumallala please. namni daawwatu isin qofa qabna. Wohuma Facebook irratti dubbannu, YouTube irratti dubbanna, garaagarummaan hin jiru. Isinumaaf sagalee ta'u jira. Sagalee teessan tana share godhadha. Wal arrabsu, wal diigu, gosa wal qoodu share gootanii addunyaa waliin geessanii. Isin jaaru, isin dhageeffachuu, isin kabaju tana share godhaati. Bata addunyaa waliin gaa subscribe godha. Video soggii nu laaltan haga dhuman nu laala. Yoo isin nu laalle namni nu laalu hin jiru, namni nuti qabnu isini. Mee bakka gaarii oola isinis. So saniifu gartee namichi kun gaafa duulaa si yaammata. Gaafa duula san xumure immoo si duulchisaa jechuudha. Gibiraan si gidirsaa jechuudha. Keessattuummaa wadalloonni Harargee kun. Wadalloonni Harargee ka gosummaan amma awoo seente kun. Bakka irraa dhufan hin beeknu. Namni dursa osoon gosa fi hin jaarre, osoon Harargeen jaaran jenne bultii fi jaarate san jabeeffata. Ilmaanii fi guddifata. Ilmaanii fi haadharra facaasanii, diraaga dhuganii, farshoo dhuganii, ganda keessa deemaa. Gargaarsa Harargee guuruu deemna. Maarree guuruu deemna jedhanii amma maallaqa Harargee guuran hunda. Waaqa hospitaalaa guuran ni liqimsan. Kan cinaasanii guuran ni liqimsan. Sigala. Aboo maaliif akkana gootan? Miskiinni kun isin amanee maallaqa kana yaabbolee so irraa nafne. Halkanii guyyaa dhaabbatee dachii faranjii taa'ee sigale. Distii Arabaa dhiqee alqalbil qudur jettee osoon hudduu keessa madaamiin tulla. Akkanatti distii oowwituu tanaan hudduu jalliftu. Miskiinni kun fidee isin kennu jira. Yaaboo maa akkana gootan? Yaa hormaa amma faanuu nyaachuu turani. Aba oboon faanu nyaachuu turani. Nuti yoo nyaanne maali siin jedha. Adeero. Hay. Hattuun iddoo sin qabdu. Hattuun gosaa sin qabdu. Hattuun naannoo sin qabdu. Sigalee hattuun. Hay. Ati dhuftee nama kaani nattu jecha. Jaawar mana OMN gurgurate jecha. Hay badoo. Hoggi maallaqa gargaarsaa si kennan liqimsite. Hoggi maallaqa hospitaalaa si kennan liqimsite. Atiin kun dhuguma Harargee yaaduu deemta. Yaa ummata Harargee. Warra gosaan isin yaa'u kana. Namu gosan dhabne ani gosaan qaba. Garuu gosatiyya faarsuu caala gosatiyya Oromoo wajji yoon faarfadhe gosatiyya sun illee faarfamti. Kophaa yoonin ichi isin baafadhe gartee isin nyaachuu deema. Dammaqa keessattuu wanni gartee wanni Harargeetun dalagu jirtu waan Oromoo guutuu diigaati. Dammaqa itti dhufta waan kiyya. Gaafaan gosummaan tun jalqabduun isin himee ture. Asii Minisootaa tanaa warra wal jaaree waajjira pirezidaantii dhaqee jira. Gaafas caaltuu isaanii itti aantu Shimallis. Ala wal jaarteeti si buqqisuu deemtii akka waan caaltuu alachi kaayyette. Si buqqisuu deemtii nuus si jira jeedniiti galtee wadalticha Shimallis jedhaniin kana. Wadala kanatti gartee dhaqanii hima. Wadalli kun ifiifuu aangoo sheexaana jala caala jaalata. Hay edaan tanan naa jirti jeeti. Waan gosummaa tana waajjira pirezidaantii qophooyitee arraarra siin jenna. Sigale. Waajjira pirezidaantii qophooyitee gakkennamte. Riphee ololaa kana warra abbootii qabeenyaa ifiin jiru kan qabeenya isaanii bakka jiru hin beeku. Kaampaanii tokkoon qaban bakka galiin isaanii irraa dhuftu hin beektu. Abbootii qabeenyaa siin jedha. Sigale. Abbootii qabeenyaa tan beektu takka Alaamuddin tana ta warqii naggaddu ta importii fi outportii qabdu. Qabeenyu warshaa adda addaa qabu kana beeyna amma abbootiin qabeenyaa faashin nima dhufe abbaa qabeenyaa siin jedhani maallaqni isaa dhufa hin beekan sigale kan piippiin nama zaraftu kana maqaa isaatiin sossoosanii jechuudha. Riphee ololaan baaseef kana sigale akkumaan faarsee bulaatti baasettiin kaanitti faarsee bulaa baasettiin kana riphee ololaa fi sheekotii manzaraa tana sigale tana itti baasee jechuudha. Warri Harargee balleessaa jiru, warri Harargee jeeqaa jiru warra kanaa jechuudha. Yaa ummata kiyya dammaqi.
dammaqi. Arra namni qixa Harargee sirriin kun miidhaa jiru. Gibira magaalaan takkitti yeroo sadii ol kafalaa jirti. Buusaa gonofaa kafalla, anshuraansii janii kafalla, maali janii kafalla. Sigale? Huccuu milishaa janii kafalla, kophee milishaa janii kafalla. Sigale? Dachii milishaa, ooyiruu milishaa dalagaa janii isin ergu jiran. Namni ka keeysan gabroomaa jiru hin jiru. Ani ilma keeysan isinumattiin iyya. Toltuu teeysan na gammachiisa. Ani yoo gosaan wal jaaruun osoo isinii faayidaa qabaatte namni dura deeggaru ana. Gandaan jaaramuun osoo faayidaa qabaatte namni dura isinii gammadee deeggaru ana. Sigale? Waan gartee akka shari'atti illee Nabi Muhammad illee irraa fagaadhaa jedhanii nuu dhaaman alayhi salaatu wassalaam. Sigale? Keessattuu wanni isinitti jirtan tun. Arra yeroo wayyaaneen fi gartee amaarri dheengadda akkas wal godhe sun jira akkasitti qaruuraa dhalaa Tigraay kana hudduu caccabsanii shaabiyaan dheengadda akkas dalayde sun hoggii jarri sun teebilirra taa'ee waliin haasa'u ati asii kun maali maal eenyu arsiidha qalaa mukatti darbaa mukatti akkana godhattan. Obboleeyyan kiyya please dammaqa. Kun ajandaa diinaati malee ajandaa sabaatii miti. Ajandaa firaatii miti. Sigale. Osuma nuti 91s osuma isin wal nyaattan. Osuma leencoo fi galaasaa wal eeggatan. Osuma jaarraa abbaa gadaatii fi leencoo wal eeggatan. Wayyaaneen lafa qabatte. 2018s osuma jaawara kana firraa eeydan. Osuma Kamal Galchootii fi Daawud wal eeggatan. Osuma maarree aangoodda fudhatan. Piippiin lafa qabattee arra khasaaraa tana jirra. Gaafas numaatu ka Oromoo wal qooddan. Akka paartiitti wal qooddan. Amma immoo akka gandattu wal qooduu teessan. Yoommaa ka abbutaa dhaqee pirezidaantiin ta'a ka abbutaa gostisaa alaabar. Shidhaquun ta'u joollumoo hojii dhalannee guddannee jaabara. Sadarkaa sanirra jirra. Qaanii kun qaanii buleeyyan kiyya. Waan akkanaa keessaa baha. Warri kun wanni jaarameef warri immoo hospitaala jee horii kunii fi warri gosa jee horii kun wanni jaarameef warra siyaasaan harkaa dhuufte ajandaa uummachuu hin danda'an. Ajandaan nama firraa dhoorkuu hin danda'an. Gosa jala mataa qabataniiti nama arrabsanii jechuudha. Yoo namni biroo firraa arrabse gosaas si gayyaa. Mee takkaanaa gosaan haa dirmadhaa jettu na arrabsanii mana nyaataa hundatti nyaata na dhoorkanii maal na godhanii sigale silaa guyyaan gosa yaammadhu. Mee takkaanaa Oromoo gosaan qoodu gartanii naa Oromoo gandaan qoodu gartanii anaatu kanaa tanaaf narra duulannaa juu gartanii hin jiru jechuudha. Sigale yaada kiyya irra duulu jiran malee gosa kiyya irra duulutti hin jiranii jechuudha. Dammaqa. Yeroo gartee dammaynee maaltu dhufu jiraa jennee gartee ilaameedhaan wal eeyinu malee yeroo gartee rakkoo walirratti eeyinuu miti. Sigale. Micoota akka addu'ee jem miskiina Suudii Arabiyaa tanatti. Balbalti si haafuutu jen intala Oromoo intala Muslimaa. Kallaajaa keessa baatii ol teessisiin jira. Haka gosti sii dhuftee fuutu jenni. Bar miciyyoon Harargee ijoolleen akkana jettuus intala ilmaan Harargeeti. Obboleeyyan kiyya sadarkaa reefa keenya wal awwaaluu dadhabneerra jirra. Hayyoonni keenya bahaa iyyaa dubbii tana dubbii fooyyatti ilaalla. Piippiin gartee waan kana duratti hayyoota Oromootti duula. Piippiin gartee akka hayyoonni sun tokko ta'eetti hin duulle dafteeti gartee hayyoota kana caccabsitee gosa inni barnee Arsii kana inni barnee Harargee kana inni ni Afran Qalloo kana inni ni Siqqoo Mandoo kana siin jaan. Mee Hararguma malee nama gosaan wal qoodu maarree qallu maarree kura midirga shamelli yoo nama ju'u tokko naaf hidime.
Sikkomantu tunis bar baalumaa fi maarretti haa wal dubbatanii malee roorroon dhufnaa wajjuma dhaabbata. Bar namni keenya boo dhiyoo tana girgiriin kaateeti. Haay nuti isaan keessa hin jirru abaluu nurra nun tuqinaa nama juufaan miidiyuma irratti harka ilma nama mana barnoota dhaqeetiin abaacaa gara eefiin jiru. Siyaala obboleeyyan kiyya badii keessa jirraa dafaa deebi'a. Badii keessa jirraa dafaa deebi'a. Itti milkooyina abadan itti milkooyina. Itti xiqqaanna malee. Itti xiqqaachuu teessa waan itti jirtan tana. Sigalee. Albaatii alba'uu jirtan tana gaafa arraabdanii dhufuu ta'a. Gaafa dhugaan waan isin waan kana gootaniif turuu kalariin keessan gaafa gabbee kalarri keessan ka dhugaa gaafa ummata gabbee ammaa gargaarsa ummata irraa guurtan nyaachuu eegaltanii jarri kunuun nyaataa nuti yoo nyaanne maali jechuu eegaltanii sigale eegaltanii eenyummaan keessan ka dhugaa gabba'u jira jechuudha. Ummanni keenyaas ka waa kennitaniif eeggadha. Yoo maallaqni isin irra ture miskiina keessan kan biyya biraa yaatan fira qabdanii fira sanitti ergadha. Karaa sirriitiin yoo gargaarsi kan guuramu taate sigale sheekotii dhugaa sheekotii manzaraa osoo hin taane sheekotii manzaraa osoo hin taane sheekotii muka jala teessee qaraasiftu san sheekotii dhugaatii fi qeensii dhugaatiin qeensii manzaraa osoo hin taane sigale abbaa gadaa abbaa garaa osoo hin taane abbaa gadaa ka dhugaa ka baadiyyaa sanni beeytanii saniin nu dhaqqabi jettanii tartiibaan teessanii akka namatti goohan barbaachisu. Suuta gargaartanii sigale uti rabbi irra dhiifanna malee eenyu ol nama gargaaru jira. Isin warra haayilaandi bishaanii chi namatti ichi kenne footoo na kaasi footoo kan miskiinni dheebuun kokkee tana goggoysitee filiis natti as kenniifit bishaan kanaan dhugaaju hanga suuraan kaatu dhaabbu jaansi osoo akkas kan goonu taatee waa meeqa gayyaaf namti. Garuu nuti kan gargaaruuf rabbii tokkicha na harkaa miti. Saniifuu ka faca'u jiru ka gartee diigamu jiru Oromoodha keessattuu Harargee ka miidhamu jirus ka dhiitamu jirus ka buqqa'u jirus ka daldala isaa dhoorkamee jimaa isaa kan gurguran gibira gartee guyyatti hoggisadii guyyatti aduun bariitee gibira kafalte Harargee aduun bariitee. Waan maarree as kenna waan miitirkishoo as kenna xaarinnaa girgiddaa as kenna mirriyyoo as kenna sigale bar biyya namatti taaskii gibira numa kafalani gibirri kun galii ummata irratti hundaa'ee murtaa'u abaluu har'a dachiin midhaan baafteemo abaluu har'a roobni roobee boqqolloo harkatemo bishinga harkatemo looyizii harkatemo maal harkate jimaan mayree fi gurgurate ja'ameeti galiin isaa madaalame waan inni harkate irratti hundaa'ame gibirri kafalamaa jechuudha. Gibirri ammaa garuu lubbuun jiraannan bakka feetee as kenni. Amma milishaa waan godhu jira dhageessanii Harargee nama dukkaana abaluu irraa deem liqii fuudhi jaan yoo abaluu sun dhoorkate ilaalcha qabda dafii liqeessiif jaan. Kunni liqeessaa fi karraa liqeeffatee waa kafale kun eeysaa fida. Ka liqeesseef kunoo dukkaana kanatti eeysa maaliin meeshaa fida aboo liqii sannaa galchi hoggii borummaas isarraa liqeeffadhu jaan dhufe yoo liqeessuuf dide mana hidhatti oofaa aboo liqiin dheengaddaatu naan gallee yaabbuleeyyan kiyya nuti beeynaare naggaadeen hulaa cuftee boo'u jirti so saniifu ummanni keenya dammaqa itti aansuudhaan tanaanni isinirraa xumuraa waan amma deemu jiru tanaaf gurran kennina maarree hidhu jiranii maatirkishoo hidhu jira an Janawaarii 25 barreesse akka sheexaantichi filima dalaguu deemu miskiina ari'uu deemu miskiina nyaateetu garaan guuttateen sigale qurxummiin xixiqqoo qaqqabuun bu'aa maal qabu osoon qurxummiin guddaan taa'u sigale osoo warri markaba gurguru tattaa'u miskiina wallaa kanaafa daabboo goggoyduufa namaan naa bitaayyuu hattu qabnee siin jaabara hattichi sigale hatticha isa caaluu jira. Daangaa cinaasan irraa soomalee deebifne jaaba sigale miidiyaan yuutuubarri gartee abbootiin qabeenyaa ta biyyaatun bitte Harargee tokko faana sigale osummaan keenyaan ragee
kish akka inni itti shirku geete afaan bal'iftee mootummaa keenya jettu san akka inni itti shirku osoo hin beekte Abiy sii gale osoo ijaan see harke bineensa mandeeggarin siin jaa maqaa keetiinuu si jaamu bineensa siin jaa namicha wadala Austraaliyaa sanii fi gowwaa Kanaadaa taa'u tokko mee yuutuuba isaanii ilaala akka isaan godhatan bar nuti kana ta'anii ilma Oromoo maarreetee Oromoon baara saamamtee Oromoon baarri maarree ta'uu fi wajjazba waanuma akkami wanni dur ni qabsoo ineet si galee waan akkanaa tanaa qabsoo bar maamee jabana saayibticha hiyya tokko numa jaa edaan kanaatu bishingaa qotaa'e bishingaa nu singiggeessaa jettee shimbirroon si galee so saniifuu laal wanni isin dhaammaddoon ife eeggadhaa waan akkanarraa ife eeggadha kun karaa isin baasuu miti wallaahi karaa isin baasuu miti Abiy Ahmed nama ifiifuu irra isin kaayyatee miti Abiy Ahmed amma faayidaaf akka deeggartan ni beeka gaafa inni deeggarsa barbaachisu gaafa nuti cinnee deeggarru san amma waraana qaba waa hunda qaba deeggarsa keetittuu naa jedhamu jechuudha deeggarsa keetittuu naa jedhamu jechuudha si galee saniifuu ummanni keenya jabaadhaa wal dhageessisaa lolli ammaa kun nun ilaallatu nuti xiqqish takka ilmoon miskiinaa takka deemtee duutee taanaan saba biraa kabajaan qabdu sirna duuteef biraayis kabajaan qabdu obboleessa kee kadheen gadda si biraa du'e yaadadhu arra haati isaa kararra dhaabbattee sadaqaa kadhatte obboleettii teete dheengadda si biraa madooyte yaadadhu arra wallaansa dhabdeeti maatiin itti rakkachuu jirti si gale tokko gartee kabajalleen qabdu lammii biyyaa biraa kabajaan qabdu sirna cabxeef biraa kabajaan qabdu sirna madooyteef biraa illee kabajaan qabdu jechuudha namni tokko waraana kan mo'uu danda'u yoo waraanni konfidensii qabaate yoo waraanni kaayyoo loluuf beeke yoo waraanni jeneraala isa lolchiisu amma waan jeneraala jettee guyyaa dheeraa tuun farshoodhaan tuun jimaadhaan gartee hoteela keessa dubra amaaraa kana gangalchaa ooltu tana osoon hin ta'in jeneraalota dhugaasan muratoota qabuusan si galee saniitu jeneraalota onnataatu si lolchiisa malee namicha woboo dhabamsiisuu dadhabe fannoo dhabamsiisuu dadhabe si galee arra eeltiraa dee dhabamsiisee baara diimaan naafide yoo jette maraatuudha jechuudha Oromoon dhaamsarraa maayyii wanniin sii dhaamu daangaa keetiifadhu namni ce'ee si harka 4 kiiloo si duran seeni qaallicha rabbi sirraa geggeessuu deema du'aayii godhi lolli kun akka ka'u du'aayii godhi lolli kun akka ka'u du'aayii godhi an uggin akka laalee arku Oromoo lafaa kaatee namicha kana firraa kaaftu harkaan jiru yoo rabbi waan kaasee irraa bineensa kanarraa kaasee malee